በጣም እትነማ ዲብዱበር በጣም እትነገረምተን በረና ዱጋ ክርስቶስ ዱበቹ ደፊ ደምሰሙ ጠሺቃት ከሰሪ ከአርጌቱም ቤኮይ እኔ ማለት ነው አሁን በአማርኛ ላወራው ለሁሉም ሰው እንደሚገባ ማለት ነው። እናንተ እኮ ይሄ ጭንቅላታችሁ ምንም ውስጥ የለም እኮ ምንም በቃ ምንም ማይም ያልተማራችሁ ማይም እንደናንተ ነው ያየሁት። አንድ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትዩ ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ትላንትና በኢትዮጵያ ባንዲራ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። የነሱን ሰውን ያፈቀርሽው ኢትዮጵያ የማን ናት? እኔ ማን ነኝ? ኢትዮጵያ ማን ነው? ማንን ያፋቀርኩት? ኢትዮጵያን አይደለ? እኔ የተወለድኩት ኢትዮጵያ አይደለ? ማን የነሱ ሰዎች እኔ ያፋቀርሽው? ለዚህ ነው ኢትዮጵያ የምትዩ። አሁን አንቺ ጭንቅላት አለሽ እስቲ በመድኃኒዓለም እስቲ አሁን አንቺ ሰው ነሽ? አሁን ሳትማሪ እኮ ነው ከሀገር የወጣሽው። ዳሞ ሳትማሪ ነው ስልክ የምትይዙት። ዳሞ ሳትማሩ ነው የምትጽፉት። ጽፈት ብቻ ነው የተማራችሁት እንዴ? ምን እንደሆነ ማን ነኝ እኔ? ማን ነኝ? አፈቃሪዬ ማን ነኝ? እኔ ማን ነኝ? እኔ አረብ ነኝ? እኔ ያልኩት የአረብ ባንዲራ ነው ያልኩት። ሀገሬ እኮ ነው ያልኩት። ኢትዮጵያ እኮ ነው ያልኩት። ኢትዮጵያ እኮ ነው። አንድ ደግሞ የሚገርመኝ የሚደንቀኝ ማለት ነው ኮምፕሊንግ አድርጉልኝ በመድኃኒዓለም እንደው እኮ ይሄ መንግስት እኮ ቻይ ነው፣ አገሩም ቻይ ነው። ለምን ታውቃላችሁ? ፓስፖርት ጠፍቶብኛል እንዲሆኛለሁ ቂጤ ወደ ላይ ምናምን ብለሽ የምትቀደጂ አዳሜ በዱባይ ውስጥ እንደ ዝባላ ተጥለሽ አሁን ለማኝ ሆነች እዚህ ዝባላ ውስጥ የምትሄጂ ማለት ነው። ፓስፖርት ጉዳይ አይደለም። ፓስፖርትሽን የመዳም ቤት ጥለሽ እኮ ነው እዚህ ዝባላ ውስጥ አሁን ለማኝ ሆነሽ እገዙኝ እንዲያርጉኝ ኢትዮጵያ ብዙዎች ባንዲራ የለኝም ምናምን ፓስፖርት የለኝም ብላ የምትቀጂ እኮ የፓስፖርት ጉዳይ ነው። አይ ነው ፓስፖርቱ ደግሞ የመጣ ሀገርሽ እኮ ነው የሚጠቅሰው። ዱቄታም ሹጣም ሽልጣም ማለት ነው። አንቺ ጥንብ ውሻ ማርያምን እኮ ተናደድኩት እኮ እኔ። ማንነትሽ እኮ ነው የምትካጂ ያለሽው ዱቄታም ጥንብ ውሻ። ፓስፖርት እኮ ኋላ ፓስፖርት እኮ ነው ቆሻሻ ውስጥ ልጆቹ ኢጃዛ ቤት የሚከርሙት እኮ ፓስፖርት ጉዳይ እኮ ነው። የሀገር ጉዳይ እኮ ነው። ስራ መዋጠሽ አይደለም እኮ ለሽርሙጥና አይደለም እኮ። ፓስፖርትሽን ጥላ ስለመጣሽ እኮ ነው ዝባላ ውስጥ እዚህ የምትገኘው ማራቲ ውስጥ ማለት ነው። በየማንገዱ ለማኝ ሆነሽ በነጭ ወረቀት ሀገርሽ የምትገቢ ዶንቆሮ ሆነሽ ሌባ ሆነሽ ማለት ነው። እንደ ሌባ እንደ ውሻ ሆነሽ እንደዚህ መንገድ ላይ የምትዞሪው የፓስፖርት ጉዳይ ነው፣ የሀገር ጉዳይ ነው እንጂ መዋ ጉዳይ አይደለም። ይሄንን እንኳን ማለማወቅሽ ፓስፖርት ካለ ማናባሽ ተሰቅለሽ የመጣሽው ይሄን ኮሜንት የጻፍሽው ምንድነው? ተሰቅለሽ የመጣሽ ምንድነው? ይዘሽ የመጣሽ ፓስፖርት አይደለም አንቺ ሽጧ። እኔ በኢትዮጵያ እንዳትመጡ በጣም እትነማ ዲብዱበር በጣም እትነ ilaalchi jireenya dhala namaatiif murteessaadha. Ilaalchatti qabdu si jiraachisuu illee ni danda'a. Akkasuma immoo si ajjeesuu danda'a. Namoonni yeroo baay'ee ilaalcha badaa qabda yookaan immoo ilaalcha kufaa qabdati yookaan immoo ilaalcha bareedaa qabda jechuun kan isaan namoota qeeqanii yookaan immoo kan isaatti namoota dinqisiifatan argina. Ilaalchi gaarii jireenya dhala namaatiif bu'aa akkamii qaba yookaan immoo ilaalchi kufaa qabaachuun jireenya keenya irratti summiiwwan akkamii qabaachuu danda'a yookaan immoo jireenyawwan keenya akkam garkuffisuu danda'a kan jedhudha guyyaa irraa akka wal faana ilaallu. Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota Koroon Inspire wartaatan akkam jirtu talagaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti turtii gaarii. Tolegaa mee ilaalchi maal jireenya keenya keessatti bu'aan ni qabu yookaan immoo namoonni ilaalcha gaarii qaban jireenya isaanii keessatti maal milkeessuu danda'u, namoonni ilaalcha kufaa qaban immoo jireenya isaanii keessatti maal dhabuu danda'u yookaan immoo wanta qabatan sana maal akka isaan udduuba deeban kan taasisuu danda'u ilaalchadha jechuudha. Tolegaa mee ilaalchi jireenya keenya keessatti bu'aa akkamii qaba? Namoonni ilaalcha gaarii qaban jireenya isaanii keessatti maaltu isaan mudata yookaan immoo maal argachuu danda'u tokko jireenya isaanii keessatti? Namoonni ilaalcha badaa yookaan immoo ilaalcha kufaatii qaban immoo maal dhabuu danda'udha jechuudha kan yeroo irraa ilaallu. Tolegaa mee ilaalchi ati qabdu jireenya keef murteessaadha. Si jiraachisuu illee ni danda'a, si balleessuu illee ni danda'a jechuudha ilaalcha ati qabdu. Ilaalchi namoonni ilaalcha guddaa qaban yookaan immoo ilaalcha baay'ee bilchaataa ta'e qaban abdii waan ta'e hin qabne keessa ta'anii abdii qabaatu. Namoota kufaatii keessattuu jiranii mul'ata isaanii arguu danda'anidha. Namoonni ilaalcha bareedaa yookaan ilaalcha bilchaataa qaban yeroo kamittillee rakkoon kam yeroo isaan mudatuttillee yookaan immoo rakkoowwan fuuldura isaaniitti isaan mudachuu danda'uuf itti gaafatamummaa ofii isaaniitii fudhatanii ilaalcha isaaniitiin wanta isaaniitti dhufaa yookaan positivity yookaan immoo waan gaariitti hiikkachuutiin gara jireenya isaaniitti deemuu jechuudha. Wanta abdii namaa hin taane keessa ta'anii, wanta mul'ata namaa hin taane keessa ta'anii, wanta jireenya namaa hin taane keessa ta'anii abdii qabu, mul'ata qabu. Jireenya isaanii arra rakkina arraa keessa ta'anii boorii isaanii ilaalu. Dhiphoo arraa keessa ta'anii gammachuu boorii ilaalu. Gadda arraa keessa ta'anii ara galfii boorii ilaalu waan ta'eef namoonni ilaalcha gaarii qaban kufaatii kam keessattiyyuu ala kam keessattiyyuu gaddeebi'uu hin danda'an yookaan immoo udduuba deebi'uu hin danda'an jechuudha. Yeroo kamittillee isaan namoonni ilaalcha gaarii qaban
carraa argatanitti ni fayyadamu yookaan immoo haala kamiin haala itti jiraatan yookaan immoo istiraateejii kamiin haala kamiin akka jireenya isaanii geggeeffachuu qaban haala kamiin akka hojii isaanii geggeessuu qaban haala kamiin akka maatii isaanii duukaa jiraachuu qaban haala kamiin akka hiriyoota isaanii duukaa jiraachuu qaban adda baasanii beekuu jechuudha namoonni ilaalcha bareedaa qaban yookaan ilaalcha guddaa qaban jechuudha namoota hedduu duukaa waliigaltee guddaa uumuu danda'u jechuudha haala keessa jiraatan keessatti haala namoota duukaa jiraatan keessatti ilaalcha gaarii qabu namoota kamiifillee yaada kufaatii hin qaban yookaan immoo yaada kufaatii yookaan yaada sincaalaa hin qaban namoonni ilaalcha gaarii yookaan ilaalcha bilchaata qaban yeroo kamittillee taanaan yaadota nama qeeqan yookaan yaadota nama kuffiisan yookaan yaadota nama gad darbatan hin qaban yookaan isaan keessaa madduu hin danda'u nuti immoo maal gochuu qabna ilaalcha bilchaataa qabaachuuf haala keenyatti yookaan immoo haala tokko lama jennee sammuu keenya irratti ijaaruu nu gaafataa jechuudha ilaalcha gaarii qabaachuuf ilaalcha gaarii qabaachuun mirga keenyadha oo barbaan ilaalcha badiillee qabaachuu dandeenya ilaalcha fokkisaallee qabaachuu dandeenya kana gochuu danda'u garuu numa mataa keenyadha jechuudha kanaaf immoo namoonni ilaalcha gaarii qaban yeroo hundumaatti haala milkaa'aa haala gammachuu haala boqonnaa qabu keessa jiraatu rakkina barbaadan keessaa jiraatan dhiphuu barbaadan keessaa jiraatan yeroo kamittillee sammuun isaanii boqonnaadha yookaan immoo bilisa ba'ee jiraata haala kamuu isaan dhiphisuu hin danda'u haalli kamuu isaan yaaddessuu hin danda'u haalli kamuu isaan dhiphina yookaan yaaddoo yookaan dhukkubbii ta'uu hin danda'u jechuudha qormaanni kamuu yoo isaanitti dhufe maaliif qormaata sana caalaa isaa wanta isaan yaadan ilaalchi isaanii bilchaataadha waan ta'eef furmaata isaa yaadu yookaan immoo waan gaarii inni qabatee isaaniif gara isaaniitti dhufaa jiru sana yaaduutiin sammuu isaanii sanaan olii galanii jiraatu sammuu isaanii irratti wanti dhiibbaa uumu yookaan immoo wanti dhiibbaa uumu tokkollee hin jiru jechuudha addunyaan bal'aa keessa kana keessatti yaadni kamiyyuu yoo isaanitti dhufe yookaan immoo yaadni ududubatti isaan deebisu baay'eensaa yoo isaan mudatillee isaan fala isaanii itti mul'ata isaanii sana galmaan ga'an yookaan immoo kaayyoo isaanii itti jiraatan sana irratti xiyyeeffatu malee waa'ee rakkina sana yookaan rakkoo dhufe sana irratti himni jechuudha akkasuma immoo warri ilaalcha badaa qaban immoo waan gaarii keessa jiraatanii waan gaarii otoo godhanii waan gaarii otoo isaan naannoo isaanii naannee jiru isaan wanta kufaatii yaadu yoo karaa daldalaa qabatanii jirute yoon kufee yookaan immoo yoon kasaaree jechuun dhiphina isaa sana yaadu jechuudha faallaa milkaa'inaa sana deemuu danda'u jechuudha warri ilaalcha kufaatii yookaan ilaalcha badaa yooti waan gaarii isaaniif goote maal barbaadde waan gaarii naaf goote jechuun hamminatti hiikkatu yookaan dalgatti hiikkatu namoonni ilaalcha badaa qaban yeroo kamittillee ilaalchi badaa jireenya keenyaaf summii caaludha baay'ee kan kaayyoo ta'e nutti kiyyoo ta'e nu qabuu danda'u yookaan immoo akka nun galman geenye akka gufuun nuti tokko isaanii tokko ilaalcha badaa yoo qaban nam kamii duukaa walii galuu hin dandeenyu tarkaanfii kamuu fudhachuu hin dandeenyu nama hundumaa shakkaa jiran ofiinillee shakkaa jiran of duukaallee boqonnaa hin qabnu jechuudha kana jechuun immoo nama kamuu duukaa walii galtee jiraachuu hin dandeessu taanaan na'aman qabeenya amma barbaadde yoo qabaate fira amma barbaadde yoo qabaate wanta barbaadde yoo qabaate kufaatiidha isaan kan isaanitti mul'atu milkaa'ina caalaa kufaatii dursee mul'ata gammachuu caalaa gaddatu dursee mul'ata dhiphuu caalaa yaaddootu dursee mul'ata jechuudha aara galfii caalaa kana jechuun immoo ilaalcha kufaatii qabuudha jechuudha waan namni isaanii godhe hundumaa hamminatti hiikkatu wanta ati raawwatte hundasaa yookaan wanta ati dubbatte hundasaa wanta badaatti wanta hiikkataniif faallaa ilaalcha gaariidha jechuudha warroonni ilaalcha kufaatii qaban yeroo kamittillee sammuun isaanii dhiphataadha yaaddaadha boqonnaan qaban aara galfiin qaban namoota duukaallee walii galuu hin danda'an nama dubbatanii amansiisuu hin danda'an hojii isaanii irratti milkaa'umsa tokko fiduu hin danda'an jechuudha namoonni ilaalcha kufaatii qaban utuu ciisanii dhiphatu otoo nyaatanii mo'amu otoo jiraatanii xabaala ta'uu danda'u jechuudha kana jechuun immoo utoo nyaataa jiranii beela'uu danda'u jechuudha namoonni ilaalcha kufaatii qaban utuu qaban immoo yookaan utoo bishaan dhuguu danda'anii dhabuu jechuudha warroonni ilaalcha kufaa qaban utuu mo'aa jiranii mo'amu namoonni ilaalcha kufaatii qaban yeroo kamittillee taanaan yaadni isaanii dursanii akka isaan mo'aman yookaan immoo akka isaan xabaala taasan osaan taasisa nunni yeroo baay'ee ilaalcha badaa yookaan ilaalcha fokkisaa of keessatti uumuurraan kan ka'e maal jedha beekaan tokko uffata kee jijjiiruun dur ilaalcha kee jijjiiri jedha yoo ilaalcha kee jijjiirte galma barbaadde ga'uu dandeessa waan ta'eef kanaaf immoo ilaalchi kufaatiin boolla gad fagoo yookaan namni kamuu nurratti hin beekne summii garnutti qofforee boolla keessa nu galchuu danda'udha. Nutoo meeqan keenyatu ilaalcha kamii keessa jirraree ilaalcha akkamii namaaf qabnaree yaada akkamii namaaf qabna nuti jireenya keenya keessatti yeroo jiraannutti ilaalcha keenya irratti maatii keenya irratti namoota naannoo keenya jirannetti irratti hojii keenya irratti wanta kamirratti irratti ilaalcha akkamii qabna nuun ofirrattoo ilaalcha akkamii qabna dandeettii keenya irratti ilaalcha akkamii qabna ilaalcha keenya moo ijaarrannee jirra moo ilaalcha keenya ganaa ijaarran ilaalchi keenya
boolla barbaanne keessa yoo nu galchellee yoo kufaati kam keessa illee nu jiraachise yoo dadhabbii baay'ee keessa nu jiraachise mul'ata kan nutti mul'isudha moo kan duubatti nu gottotudha yookaan immoo kan nu kuffisudha moo nuti osoo beelonuu akka warra nyaatee osoo dhabnu akka warra qabu osoo gaddinu akka warra gammachuun jiraatu warra ilaalcha isaaniin bilchaataa qabaatanii galma barbaadan gaaniidha kan nun jireenya keenya keessatti jiraataa jiru. Kanaaf immoo ilaalcha kee irratti yoo hojjette yoo ilaalcha kee adda baastee irratti hojjette na amani galma barbaadde ga'uu dandeessa. Kanaafuu ilaalchi kee wanta hundumaa dursuu qaba. Toligaa barnoonni kun yoo isinitti toleera ta'e laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a turtii gaarii.